Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Achi ni tokko ta'a. Miseensoti gara lamaanii hin jiranii walitti dhufuudhaan haasa'uudhaanii waliin haasa'uudhaanii yaada tokkoon uummatatti akka dhiyaatanii olii isaaniitillee yaada tokkoon qalbii tokkoon uummata isaanii akka barsiisanii qajeelfamanii deebi'ee jechuudha. Kuni gara lamaanii walitti ilaalaa jiru keessumaa walitti dhufee mukaanota tokko ta'eera amma miseensa adda bilisummaa Oromooti. Akkasitti walitti dhufnee walitti tinnee uummata keenyas deebiksuu qabna kan jedhu irratti hojjetamee labsiisa jechuudha. Isa kanas immoo dhaggeeffattoota keenyatti kan labsuun barbaada jechuudha. Maqaan keessan lama ta'uun isaa fi tokko ta'eera jechuudha. Tokko ta'ee adda bilisummaa Oromoo ta'e. Hoogganooti keessan lama ta'uun isaanii fi tokko ta'eera jechuudha. Isatu piroosesii irra jira. Hammam fa'aa isin fudhatan? Maaliif kana isin gaafadhaa? Tokkoomuu yeroo jedhamu dhaaba tokko hoogganaa tokkoon hoogganamu karaa tokko irra deemu isa jedhu hubata namni waan ta'eef hoogganaa lama waamaa tokko taanee irra yeroodhaan xinnoo namni akka inni confuse hin taaneef kan akka sanaa ibsitan barbaade. Inni kun karaa hoogganoota garagaraata hoogganoota olaanaa akkaataa walitti dhufamee tokko ta'uu irratti hojjetamaa jira. Inni kun yeroo amma fudhata jedhame yeroo isaa amma himuuni yoo prosesii sana keessa hojjetaa deemnu yeroo sana irra darbe uummati akka jettanii turtanii maaliif akkas hin taane akkan hin jennee fi guyyaan isaa kaa'ameera. Amma isa sana gadi baanee illee uummataan guyyaa kanaa inni himu rakkisaa nuti ta'a. Garuu kan uummati baruu qabu akka isa kanaan duraa. Amma dheerata. Ji'a tokko ta'a, ji'a lama ta'a. Isa caaluu hin danda'u. Waggaa fa'aa ta'a. Amma karaa gara biraas mana gaafataa jirta. Dr. Dagafa Abdisa miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoof itti gaafatamaa damee hawaasummaa. Guutummaa gaaffiif deebii kana sagantaa keenya irraa keessatti argattu. Attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa guyyaa har'aaf hin taakan jettee sagantaa ishee qabattee dhiyaatteetti hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin jirtan sinaffeera. Oromootni biyyambaa keessa jiran eenyummaa isaanii isa dhoksamee ture ifa baasanii addunyaatti beeksisuudhaaf sagalee ilmaan Oromoo biyya keessatti sirna gabroonfataatiin ukkaamame akka addunyaan dhaga'u gochuuf adeemsa qabsoo keessatti wal buusuudhaan humna laafe tokkoomsanii utubanii jabeessanii fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf yeroo ammaa bakka bakkatti yaalii walirraa hin cinne gochaa jira. Teellaatti deebinee sagantaa reediyoon Afuura Biyyaa yeroo garagaraatti qopheessite yoo ilaallee fakkeenyaaf kabaja guyyaa woboo Kanaadaa Kaalgaariitti hiriira nagaa Oromootni Waashingtan DC agarsiisa aadaa Oromoo Trondheim Norway keessatti kan ilaalu sagantaalee yeroo garagaraatti isin sochiif yaalii ilmaan Oromoo biyyambaa keessa jiran gochaa jiran kan calaqqisiisudha. Sagantaa keenya har'aa keessatti immoo walgahii guddaa amajjii 25 bara 2013 magaalaa Oslootti ta'e irratti xiyyeeffanna. Magaalota Skandinaaviyaan garaagaraa irraatii kan dhufan Oromootni hedduun kan irratti hirmaatan walgahii kana irratti hayyoota Oromootiin barumsi garaagaraa bifa seminaaraan kennameera. Raadiyoon Afuura Biyyaa walgahii kana irratti argamtee Oromoo baay'ee waliin maree gooteetti. Haa ta'u iyyuu malee hunduma sagantaa keenya har'aa keessatti
dhiyeessuu hin dandeenyu har'aaf gaaffiif deebii lama qabannee dhiyaanna. Dr. Dagafa Abdisa miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof itti gaafatamaa damee hawaasaa akkasumas obbo Hussien Ahmed miseensa koree hojii qindeessituu adda bilisummaa Oromoo kutaa Skandinaaviyaa har'a isiniif qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffattoota keenya yaada bilchaataa kan of keessaa qabu gaaffiif deebii Oromoota biroo waliin goone immoo sagantaa keenya torbee dhuftuu keessatti qabannee dhiyaanna. Jalqaba sagantaa keenya har'aa keessatti obbo Hussien Ahmed kaayyoo walga'ii amajjii 26 bara 2013 magaalaa Oslootti ta'e nuuf akka isaan nu ibsan gaaffii dhiyeessineerraa fi isaanis akkana nuun jedhan. Walga'iin har'aa kaayyoon isaa waliigaltee adda bilisummaa Oromoodhaa iddoodatti godhamee bara 2001 rakkoo dhaaba keessatti uumameen qaamni dhaabaa irraa achi ba'ee jiraachuu ture. Qaama ce'umsaa isheen moggaase. Kana amma yeroo dheeraadhaaf waliigaltee godhuudhaaf araarri shanachi manguddummaa amma dura godhamee ture gara biraatti tattaaffiin godhamaa turte. Tattaaffiin kun hundinuu walirra kuufamee wal hubannaa irraa har'aan tana dhaabba kana waan geesseef abaa'oo jabaa abaa'oo tokkoomaa uummanni keenyaas hawwisan argamsiisuudhaaf waliigaltee irra gahame san uummata keenyatti himuudhaaf. Baay'ee gaariidha obbo Hussien. Walga'ii baay'eetu ta'a Oromoota gidduutti. Walga'ii kana walga'ii warra kaan irraati maaltu adda isa godha? Walga'ii kana walga'ii biraarraa kan adda isa godhu rakkoo amma dura uumamte san haasawaan dhaabni kun ifumaa isaatiif qaamni biraa odoo idduudatti hin argamin ifumaaf idduudatti ifi walitti haasawanii fixachuudha. Gama biraatiin yaada tokko qabna, kaayyoo tokko qabna, kaayyoo tokko odoo qabnu garagara baanee waan adda addaa irratti rakkoo jirtu san dhiifnee kaayyoo takkitti waliin qabnu san irratti deebinee rakkoo har'aan tana uummata keenya biyya keessatti jirtu irra wanni caalu waan hin jirre san irratti deebinee uummata Oromoodhaa rakkoo keessaa baasuudhaaf waliigalteen godhamte tuni tan akka amma duraa walga'oota amma duraa tan adda addaa irraa adda isa gooti. Haala dhiiticha mirga namaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru ammaan kana ilaalchisee obbo Hussien akkana jedhu. Oromoon yeroo gabrummaa kolonii Habashaa jala kufaa jirurraa eegalee yeroon itti taa'ee ilaale hin turre. Kaan odoonii fi gabrummaadhaan cabee odoo hin cabin kaan ammoo eega cabee boodallee qabsoo fincila diddaa gabrummaa itti fufaatuma ture. Har'aan tanaas haalli jiru wal qabateellee jiraatu. Haalli gabroomsaadhaa ammoo gabroomsaa amma dura biyya teenya duraa duubaan dhufaa dabraadhaan biterra kan caalu hammeenya hiriyyaa hin qabne gara jabina hiriyyaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwatamaadhaatti jira. Kana gaa ifirraa kaasuudhaaf uummanni Oromoodhaa harka wal qabatee ka'uudha qaba. Biyya isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Ilmaan isaa mana hidhaarraa haati ilmaan isiidhaatti sooramtee jiraachuu qabdi. Abbaan ilmaan isaa sooramee jiraachuu qaba. Har'a ilmaaniif boo'anii ilmaan isaanii baratanii bakka takka nuu ga'anii boruu nuu rakkate nu gargaaran odoo jennu mana hidhaadhaatti guuramaadhaa jiranii dargaggoonni keenya mana hidhaadhaa guuramaadhaa jira. Barattoonni hedduun isaanii abbootiin qabeenyaa dubartoota dhiira odoo hin jenne julmaan uummata keenya hidhaadhaa jira mootummaan kun. Kana jalaa bahuudhaaf filmaanni jiru tokko jiraniis qabsoo finiinsuu qofa. Qabsoo finiinsuu qofa. Dhumarratti obbo Hussien dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaaf dhaamsatti dabarsitu jira. Dhaggeeffattoota keessaniif wanni dabarsuu hiree sanarraa kannuu keessaniif galatooma fayyaataa jechaadha. Uummanni Oromoodhaa keessaa fi alaan harka wal qabatee diina isaa irratti bobba'uudha qaba. Rakkoolee takka nu hedduu jiraachuun ni mala. Rakkoolee jijjiirtan san hundaa'u irra dabree rakkoo gabrummaa irra caaltu hin jiru. Har'a amantiidhaan akkuma reefuun tanaatu gaafte akka amantiitillee namni jiraachuu dadhabeeti jira. Sabummaa keenyaanis jiraachaa dadhabaa jira. Sabummaan kunis ammoo hedduun isaa amantiin kunuu sabummaadhaan kan wal qabate. Oromoo irratti lafa Oromoo irratti immaan tana kunoo biyya keessatti hiriira godhamaa jirus ni argina. Namoota dhumaadhaa jiranis biyyuma Oromoo keessatti kun hundinuu nurraa hafuu kan danda'u biyyoota alaatti
baqatee qabahilleen baqatee jiraachuu hin dandeenye biyyoota ollaatti wanta taamaadhaa jiru Somaalilaandi Keeniyaa keessatti Jabuutiitti nama qabanii deebisuudhaan ukkaamsanii warreen hidhaa murtiitii fi warra du'aa itti kenname faadhaatiitu jira kun hundinuu kanurraa hafuu danda'u yoonii fi harka wal qabannee qabsoo teenya qofa goone qofa alabbaanee dheessinee kan jirrus alabbaanee jireenya keenya hanga tokko wayyaa'uu ni mala garuu jireenyi waaraan ummata keenyaa hundeedhaan gabrummaan hangam buqqeenitti warreen ala jirrus hafuura baafannee jechuun hin danda'amu kanaafuu furmaanni maajiidha qabsoo teenya finiinsinee biyya teenya walaboomsinee Oromoo bilisummaa gonfachiisuu waan ta'eef warri ala jirus harka wal qabatee qabsoo biyya keessaa fincila diddaan biyya keessaa deemaadhaatti jira kana cinaa dhaabbachuudha qaba hullamaa walitti dhufee biyya keessaa fi kan alaatis harka wal qabatee waa tokko sossootee bakka takka geessuudha qaba dhaabban siyaasaadhaa kan ammaan tana walii gad addi bilisummaa Oromoodhaa jaarmoonni biraa kan kaayyoo walabummaa irratti sosso'anis walii galuudhaaf hawwii fi fedhiin akkasii sosso'amaadhaa irratti dalagamaa jira ummanni keenyaas kana cinaa dhaabbatee kanallee jajjabeessuudha qaba kanaan ummata keenya ka ala jiruu fi ka keessa jirutti dhaabbatu keessattuu warreen ala jiran haala ammaan tana mul'atu kanarraa ka'anii bira dabranii ummata keenya ka biyya keessa jiru saniif dirmachuun kan itti danda'amu garaagarummaa ifidduudha jirtu olola adda addaatiin dagamanii walirratti dhagaa darbachuurra diinarra dhagaa darbachuun karaa itti danda'amu mala dha'uudhaatu nurra jiraa kanarra jabaachuu qabanii jira. Obbo Hussien Ahmed miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kutaa Skandinaaviyaa galata guddaa qabdu. Galatoomaan isinillee raadiyoonni keessan hojii boonsaa hojjechaadhaa jira fuula duraafis akkanumatti ummata keenya kan sagalee hin qabne sagalee taatanii dabarsanii waa hedduu akka ummataaf hojjettan abdiidhaan qabaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Afuura Biyyaati sagantaan keenya itti fufa. Dr. Dagafa Abdisa miseensa shanee gumii sabaaf itti gaafatamaan damee hawaasummaa waa'ee walga'ii amajjii 26/2013 magaalaa Oslootti adeemsifame ilaalchisee gaaffiif deebii nu kennan kanatti aansinee isinii dhiyeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun achuma galma walga'ii keessatti atuu walga'iin adeemsifamaa jiru waan waraabameef qulqullina sagalee keessatti rakkoo darbee mul'atuuf dhiifama guddaa isin gaafannaa amma gara gaaffiif deebii Dr. Dagafaatti. Walga'ii kana nuyi shanee gumii tiifee qaama ce'umsaa waliin qindeeffanneetu kan itti gaafatamummaa fudhatee qindeessuu isaa irratti kan gaafatamummaa fudhatee qopheessee kutaa Skandinaaviyaa Abaawwati jechuudha. Achirraa immoo kan waan hundumaa waan keessummeessummaa kana kan hojjete immoo konyaa adda bilisummaa Oromoo Oslooti. Garaagarummaan ilaalchaa abaa'oo qaama ce'umsaa fi abaa'oo shanee gumii gidduu yeroo dheeraadhaaf ture walitti fiduudhaan harka wal qabatanii waliin qabsaa'uudhaaf waliigalteerra gahuun keessan uummata biratti gammachuu guddaadhaan simatameera. Garaagarummaa ilaalchaa gidduu keessan ture kana ogummaa maaliitiin walitti fiduu dandeessan? Garaagarummaa gidduu keenya ture kana yeroodhuma sana 2001tti garaagarummaan yaadaa dhalatee walirraa fottokne turre. Achirratti dhaabnee yeroodhuma sana akka walitti deebinee tokko taanee qabsoo geggeessinu jennee yeroo adda addaatti qunnamtii waliin gochuudhaanii jaarsotis gidduu galuudhaanii waan tokko irratti waliin godhanneetu hanga 2008tti ture jechuudha. 2009 Waashingtanitti walitti dhufnee ammasii warra bakka keenya kan bu'anii fi bakka isaanii kan bu'anii turanii haasaanii ammas walii galuun waan dadhabamee fi abuurfannoo ergasiisii qunnamtiin kun itti fufeetu 2012 kana walitti dhufnee haalli nu amma keessa jirru haalli saba keenya haalli saba Oromoodhaa haalli qabsoon keenya keessa jiru waan walirraa fageessu miti. Badii kanaan dura hojjetame sana tokko lafa kaa'ameetu badiin kanaan duraa suni qabxiidhaan lafa kaa'ameetu irratti walii galuudhaanii amma
sadarbe sana miti gara fuulduraatti hojii nuu eeggatutu guddaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuudhaaf bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa irratti hojjechuun uummata keenya akka guddaa keessa waan jiruuf hojii isa gara fuulduraatti nuu eeggatutu cimaa waan ta'eef kanaan ta'u waan ta'e sana walii dhiibnee kaanuma seenaadhaaf keenyeetu gara qabsootti bobbaanu kan jedhu irratti dhiibne jechuudha. Baay'ee namatti tola dhuguma akkuma isin jettan hojii dheeraadha kan fuuldura jiru. Dhaabbileen aba'oo lamaan walitti dhufanii tokko ta'anii tarkaanfachuudhaaf walii galuun isaanii namatti tola. Haa ta'u iyyuu malee maqaa Oromoo qabatanii kan socho'an dhaabbilee baay'eetu jira. Isaan kana wajjiniin walitti dhuftanii tokko taatanii fuulduratti tarkaanfachuuf yaaliin godhamaa jiru jira. Yaaliin godhamaa jiru jira. Walgahii keenya shanee gumii onkoleessa darbe waggaa darbe keessa walitti dhufnee jaarmiyaa Oromoodha maqaa gattarisuudhaan kan bilisummaa Oromootti kan walabummaa Oromiyaatti amananii wajjiniin haasofnee yoo tokko taanee yoo tokko baannee walitti qixxeeffachuudhaan hariiroo tolfachuudhaan diina irratti akka bobba'an walirratti otoo hin taane diina waloo waan qabnuu fi diina irratti akka bobba'anu kan murteeffannee kaane jechuudha. Kan immoo bilisummaa Oromoodhaa fi walabummaa Oromiyaatti hin amanne garuu qabsoo karaa gara biraa gaggeessan yoo jedhanii hanga mootummaa wayyaana sana kuffisuudhaaf fi mootummaa abayyaa sana kuffisuudhaaf ta'etti waliin hojjechuu akkaataa itti waliin hojjechuu dandeenyu irratti tolfannaa jenneeti kan murteeffamu. Baay'ee gaariidha. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf akka hubannaaf tolutti dhaabilee kam fa'i wajjiniin walta'iinsa yookaanis tokkummaa dhaabbachuudhaaf yaalii gochaa jirtu. Agammaatti aboo qaama ce'umsaa kana wajjin hojii taanee tokko taane inni beekamaadha. Kan biraa gurmii qabsaawotaa warra jedhanii wajjin haasaa jirra. Gurmii qabsaawotaa warra jedhanii wajjin haasaa jirra. Kan biraa kan bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa irratti amananii ni qabsoofna jedhanii kan kaayyoon isaanii kan irratti hirkatee garuu immoo akkaataa itti qabsaa'anii kan lafa kaa'atan yoo jiraatanii isaaniin barbaanneetu walii wajjin haasa'uudhaaf deemaa jechuudha. Isaan kana barbaadu. Ammaa fi gurmuu qabsaawotaa duwwaa gurmuu qabsaawotaa wajjin haasa'aa jirra. Haasa'aa jirtu. Dhaabii biraan jira isaan malee. Kan isin wajjin haasaa jalqabdan. Jiru amma ammaatti akkas. Baay'ee gaariidha. Waa'een garaagarummaa ilaalchaa eega kaasneeti yeroo ammaa ilaalcha siyaasaa lamatu Oromoo gidduutti dhaga'amaa jira. Itoophiyaa dimookiraasessuu Oromiyaa bilisoomsuu kan jedhu. Garaagarummaa ilaalchaa kana lamaan gidduu jiru dhiphisanii hojjechuun hin danda'amu laata Dr. Dagafa? Dhiphisanii hojjechuun hin danda'amu. Itoophiyaan yoomiyyuu taanaanii dimookiraata ta'uu dandeessu. Impaayera waan taateef impaayera hundii qabu. Biyya impaayera ta'e kana keessatti dimookiraasessuun hin danda'amu. Amma kanaan duras kan Amaaraatu qabatee ture ammas kan warra wayyaanee warra Tigraaytu qabatee ture. Isaan kun aangoo qabatanii aangoo siyaasaa, aangoo waraanaa, aangoo tikaa, aangoo dinagdee qabataniitu uummata bal'aa Oromoo qofaatu hin taane uummata kanaan dura cochaa jalatti turanis cocaniitu qabeenyaa isaanii saammachuudhaafitu imaammata qabu. Imaammati kun gara fuuldurattis akkasitti hojjechuudhaaf jechuudha. Isaan kana wajjin takkaadhuma Itoophiyaa isaan dimookiraasessuu hin danda'amu. Kanaaf kaayyoo Itoophiyaa dimookiraasessanii saba Oromoo achi keessaatii mirga ni barbaadu gonfachiisuu kaayyoo jedhu qabatanii warra deemanii wajjin walii galuu hin dandeessan jechuudha. Inni kun irra deddeebi'amee haasa'ameera. Irra deddeebi'amees hojiidhaan yaadameera. Amma biyya keessatti achuma keessatti Itoophiyaa keessatti karaa nagaa hin qabsoomnaa uummata Oromootiin hin qabsoomna jedhanii waa fiduudhaa fi jaarmaan Oromoo National Congress isaan kun paartii dhaabbatanii achi keessatti hojjenne karaa nagaa. Paarlaamantii keessa isaan deemaniiru miseensota isaanii guuraniitu
shororkeessituu jedhanii biraandii godhanii shororkeessu maqaa shororkeessituu jedhanii maneedhaatti naqanii akkasitti shororkeessituutti itti murteessaa jiru jechuudha. Kanaaf isaan sun iyyuu dadhabanii karaa gara biraa dhaqanii karaa nagaaraa dimokiraatis jechuun abjuudha. Inni waan danda'amu. Waan hin danda'amnetu ni yaaddaa. Waan kanaan dura hojjetamee yaadamee hojiirra ooluu hin dandeenye amma hojiirra oolchine jechuun yooma afaan faajjessu uummata Oromoo afaan faajjessuudhaaf ta'e malee jaarmoota adda addaa keessa kan jiran miseensotaa fi qondaalota afaan faajjessuudhaaf ta'e malee inni kun hin danda'amu. Gara gaaffii gara biraatti isin dabarsa Dr. Dagafa. Qabsoo bilisummaa Oromoo bakka yaadame akka inni hin geenyeef wantoota gufuu itti ta'an keessaatii inni tokko rakkina ji'oopolitiksii akka ta'ametti deddeebi'amee himama. Rakkoon ji'oopolitiksii immoo yeroo hundumaa achi jira. Tarii rakkoon ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa immoo itti hammaachaa adeemuu danda'a. Isa kanaaf kana bira darbanii qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuuf yookaan rakkoo ji'oopolitiksii kana jala darbuuf yookaan bira darbuuf addi bilisummaa Oromoo tooftaan lafa kaawwatu jira. Ji'oopolitiksiin uumama tokko jira. Ji'oopolitiksiitu jira jedhanii garbummaa jalatti hafuuni uuman ta'u. Ji'oopolitiksii sana akkaataa itti irratti aanan irratti hojjetanii karaa dippiloomaasiis ta'ee karaa uummata naannoo keenya ji'oopolitiksii nutti tuume sana isaanii hojii hojjetu. Maaliif hedduun isaanii cunqurfamanii waan jiraniif warra garboomeedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiru mootummaa Itoophiyaa jiru kanaa wajjinis warra wayyaanee akkatti galfatee jirtu kanaa wajjin karaa dippiloomaasii irratti hojjechuudhaani ji'oopolitiksii kanaa qabsoodhaan ra'aanna malee ji'oopolitiksiitu nu danqa jedhamee uummati keenya uummati saba kanaa uummati saba guddaa kuni qabeenyaa guddaa qabu kuni uummati bal'aan kuni lafa guddaa qabu kuni garbummaa jalatti hamne illee waanuma dhiifnuti qabsoodhaan irra aanama keessattis ta'e alattis ta'e qabsoodhaan irra aanama jechuudha. Oromoon inni ala jiru kuni uummata saba biyya keessatti rakkataa jiru kana of ijaaree heera nagaa ba'uudhaan imbaasota adda addaatti dhaquudhaan mootummaa adda addaatti dhaqanii waan uummata isaanii ibsuudhaan waan uummata isaanii biyya keessatti taa'aa jiru kana qindaa'anii hiriira nagaa ba'uudhaan dippiloomaatiikii ta'uudhaan irra hojjechuu qabaa. Inni keessaa immoo qeerroon dargaggootiin uummati Oromoodhaa ji'oopolitiksii nu qabee waan jilgeeffate tokkollee hin jiru qabsoo itti fufeetu finnaa jira. Karaa ji'oopolitiksii kana qabsoodhaan keessaa ba'a. Baay'ee gaariidha. Mee gara haala amma biyya keessatti mul'atutti isin geessa. Yeroo ammaa kana uummata Oromoo irra gahaa kan jiru dhiitichi mirgi dhala namaa yoomiyyuu caalaa hammaachaa deemaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 20 ol ta'an mana hidhaa keessa jiru. Barattoonni yuunivarsiitii gara mana hidhaatti ari'amaa jiru. Namootni sababa amantii isaaniitiif hidhamaa jiru. Akkuma sila dubbatamaa ture baddaa Harargee bahaa keessatti mootummaan Itoophiyaa haala inni uumeen Oromootni du'aa jiru. Isa kanaan mormuudhaaf Oromoon biyya ambaa keessa jiru iddoo garaagaraatti sagalee isaa dhageessisaa jira. Kaleessa Washington DC keessatti, London UK keessatti, Austraaliyaa keessatti, Awurooppaa biyya garaagaraa keessatti sagalee isaa dhageessisaa jira. Mee akka nama dhaaba bakka bu'e tokkootti Oromoon biyya keessa jiru, Oromoon biyya ambaa jiru. Maal gochuutu irra jiraata yeroo ammaa kana jettu? Yeroo ammaa kana Oromoonni biyya keessa jiru of ijaaree qeerroo of ijaaree mana yuunivarsiitii adda addaatti of ijaaree kan barnootas baratee yoom seensa keenya taatan malee hin baratanii yoom seensa keenya taatan malee hojii argattan jedhanii kan isaan hojiirraa ari'anii warra kaan immoo miseensa keenya hin taane isin yookiin adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii qabdanii hojiirraa ari'amanii mana barnootaa keessa ari'amanii barnootas akka isaan hin baranne kan godhanii ol ijaaraneetu qabsoo bilisummaa Oromootti abaadamu jedhaniitu harka duwwaa falmaa jiru. Yuunivarsiitii adda addaatti qeerroon caasaa isaa uummateetu akkasitti uummata isaa keessatti falmaa jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoodhaa har'a duri bakka tokko du'aa jira. Har'a uummata Oromoo keessa jira. Dubbeensaa uummata Oromoodhaa.
bakka adda addaati waraana bilisummaa Oromoodhaa addaa kan ta'e. Bakka adda addaatti basaasota wayyaaneedhaa fi tika wayyaaneedhaa fi warra isaaniin baabsu Oromoo ta'anii warra isaaniin baabsu uummata hiraasaa jiranii bakka adda addaatti adabaa jira. Inni biyya keessa jiru. Oboonis dubbii qabu keessaa bakka jiru taakkiyaadhaan deemeetu dhabamsiisaa jira. Gidiraa isaa agarsiisaa jira. Isa kana inni biyya alaa jiru kuni isa kana baree qabsoo isa biyya keessatti deemaa jiru kana tumsuu qaba. Horii isaatiin tumsuu qaba. Beekumsa isaatiin tumsuu qaba. Wal ijaaree uummata akkuma siree jedhe sana uummataa fi dippiloomaatiikii uummataatii fi ambaasaaddara ta'ee bakka adda addaatti iyyuu fi qaba. Mootummaa adda addaatti iyyuu fi qaba malee wal facaasuuni walirratti ololoofuuni callisanii taa'uuni yeroon isaa amma darbeera. Yeroon isaa amma darbeera. Baay'ee gaariidha. Dr. Dagafa amma immoo gaaffii tokkoon isin gaafadha. Gaaffiin kun kaayyoo walgahii har'aa wajjin wal ilaallata. Dhaabbileen abaa'oo lamaan qaamni ce'umsaaf shanii gumii tokko ta'anii hojjechuudhaaf ibsa baasuun isaanii amma ji'a lama ta'e darbeera ji'a lamarraa. Haa ta'u iyyuu malee amma ammaatti qaama ce'umsaa waan jedhamu nageenyaa shanii gumii waan jedhamu nageenya. Maqaan kun lamaan walitti dhufee abaa'oo duubaa kan inni jedhamu yoom walitti baqatanii akka dhaaba tokkootti tarkaanfattu moo ta'eera inni kun? Inni kun ta'e dhaaba tokko taane. Dhaaba tokko taane irratti walii galle. Amma qaamni ce'umsaan jiru gumiin shanii jiru? Akkuma sadaa taa'ame sanatti nama waggaa kudhan walirraa citee ture. Yaada adda addaas qabachaa ture. Isa kana walitti finnee bu'uura goonee adda bilisummaa Oromootti jenneerra. Isaan kan walitti fiduudhaa fi hooggannooti irratti hojjetaa jiru. Hooggannooti walitti dhufee labsiis kenname. Ammaan achi biyyi tokko taane miseensoti gara lamaaniin jiranii walitti dhufuudhaan haasa'uudhaanii waliin haasa'uudhaanii yaada tokkoon uummatatti akka dhiyaatanii olii isaaniitillee yaada tokkoon qalbii tokkoon uummata isaanii akka barsiisanii qajeelfamanii deebi'ee jechuudha. Kuni gara lamaanii walitti ilaalaa jiru keessumaa walitti dhufee mukaama tokko ta'eera amma miseensa adda bilisummaa Oromooti akkasitti walitti dhufnee walitti tinnee uummata keenyas dammaqsuu qabna kan jedhu irratti hojjetamee labsiisa jechuudha. Isa kanas immoo dhaggeeffattoota keenyatti kan wal'isuun barbaada jechuudha. Maqaan keessan lama ta'uun isaa fi tokko ta'eera jechuudha. Tokko ta'ee adda bilisummaa Oromoo ta'e. Hoogganooti keessan lama ta'uun isaanii fi tokko ta'eera jechuudha. Isatu piroosesii irra jira. Hammam fa'aa isin fudhatan? Maaliif kana isin gaafadhaa? Tokkoomuu yeroo jedhamu dhaaba tokko hoogganaa tokkoon hoogganamu karaa tokko irra deemu isa jedhu hubata namni waan ta'eef hoogganaa lama waamaa tokko taanee irra yeroodhaan xinnoo namni akka inni konfiyuusin hin taaneef kan akka sanaa ibsitan barbaade. Inni kun karaa hoogganoota garagaraata hoogganoota olaanaa akkaataa walitti dhufamee tokko ta'uu irratti hojjetamaa jira. Inni kun yeroo amma fudhata jedhame yeroo isaa amma himuun yoo piroosesii sana keessa hojjetaa deemnu yoo yeroo sana irra darbe uummati akka jettanii turtanii maaliif akkas hin taane akkan hin jennee fi guyyaan isaa kaa'ameera. Amma isa sana gadi ba'anii illee uummataan guyyaa kanaa inni himu akka isaan nuti ta'a. Garuu kan uummati baruu qabu akka isaa kanaan duraa. Amma dheerata ji'a tokko ta'a ji'a lama ta'a. Isa caaluu hin danda'u. Waggaa fa'aa ta'a. Amma karaa gara biraas mana gaafataa jirta. Isa kana amma adeemnu garuu kan uummata hubachiisuu qabu. Walta'iinsi kun kaayyoo irratti walii taane miti. Dhaabi kun tokko ta'eera inni irratti walii taane miti. Amma waa'ee hoogganummaa jechuun dirqama fudhachuudha. Inni suni amanatti waan nama miidhuu miti. Kaayyoo sana irratti tokko ta'anii hojjechuudha. Kaayyoo sana irratti
tokko taanee irra walii gallee hojii isaa irratti bobba'uudha. Wanti guddaa. Garuu inni sunis inni hoggannoo walitti dhufu suni piroosesii qabaa akkaataa itti walitti dhufu qajeelfamatu jira. Akkasumatti deemaa uummata eenyu akkasuma qaba malee nu shakkuu hin qabu. Sirrii. Mee kaayyoo eega jettanii gaaffii tokko isin gaafadhaa yoo dogoggoreen sirreessitu. Garaagarummaa kaayyoo ture. Kan garaagarummaa uummata sirrii lamtee lamaan keessa gidduutti. Kana yeroo jennu hiree mataa isaatii saba Oromootu murteeffata. Yoo bilisummaa barbaades sabatu murteeffata kan jedhu ture gama tokkoon immoo bilisummaa qofa kan jedhu tokkotu ture. Amma kaayyoon kun lamaan attamitti walitti dhufe? Lakkee. Duraas akkasin turre. Akkasin turre. Akkasin turre. Duraanis akkaataa nuyi itti walii ibsinu akkaataa nuyi itti ibsinitu gargar fakkeesse malee kaayyoon tokko uummata Oromoo bilisoomsuudhaa fi qabsoomnaadha malee tokko akkaataa nuyi itti ibsinitu gargar ta'e. Sakanaa kaa gujilli namaan walitti dhufanii kana walii ibsanii walii galteen ta'e jechuudha. Kanaa achimma akkaataa nuyi itti ibsinu afaan tokkoon akkaataa itti ibsinu walabummaa Oromiyaa bilisummaa saba Oromoo jennee ibsinu. Inni kanaan dura akkaataa itti ibsinu gargar ta'e suni haafu. Amma kana ibsaadha kaayyoon. Kaayyoon kan meeranaa deemee. Durumaanuu kan. Walabummaa saba Oromoo bilisummaa walabummaa Oromiyaa bilisummaa saba Oromootiif qabsoo. Dooktar Dagafa Abdisaa miseensa shanee gumii sabaaf itti gaafatamaa dantaa hawaasummaa adda bilisummaa Oromoo maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Oromiyaa bilisoomsuuf Itoophiyaa dimokiraatessuu yaada jedhu gidduutti walfalmiin jalqabarraa kaasee yoo akka ture hin beekama. Keessumaayyuu 92 erga chaartaraa ba'amee booda garuu waldhibdeen kun babal'achaa dhufe. Addi bilisummaa Oromoo jeequmsa keessa ture jechuun ni danda'ama. Ilaalchota kana lamaan ilaalchise. Ani akka miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkotti ilaalchi kun viizhiniidha jedhamee haa ibsamu malee anaaf abjuudha. Abjuu kan isa godhu viizhiniin isaan fudhatanii ka'an akka viizhiniitti biyya keessatti ilaalamee ture. Obkoodhaan ammas immoo dhaaba waa fidoo jedhuun biyya keessatti Itoophiyaa dimokiraasii hin danda'amu isa jedhu teest goonee jirra. Wanti sun viizhiniitu hin taane anaaf abjuu ta'eera jechuudha. Gaa ta'u malee yaadi kun garuu adda bilisummaa Oromoo keessatti jeequmsa guddaa uumeera. Gareen Itoophiyaa dimokiraatessuu nurra jira jedhu sun adduma bilisummaa Oromoo keessaa dhalate. Inni kunis jaarmiyaalee amma adda bilisummaa Oromoo keessaa bara 2001tti adda ba'aniif illee sababa ture. Haa ta'uuti adeemsa keessa adda bilisummaa Oromoo diigumsa irraa gara ijaarumsaatti dhufee namoonni kaayyoodhaan bakka lamatti adda ba'anii jiru amma. Kanaan dura waan adda addaatiin adda ba'uun ni jira. Gandaan amantiidhaan waan akkasiitiin amma garuu kaayyoodhaan wal qulqulleessaa jira qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaafuu waan kun lamman ni araaramu moo hin araaramanii inni jedhu seenaatti deebi'anii ilaaluutu nama barbaachisa jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Mootummaa Itoophiyaa impaayera sana kan qabatee ture warra murna xiqqoodha. Murni xiqqoo murna guddaa cabsee yeroo qabatee jirutti demokrasii ni kenna jedhanii eeguun qabeenya kee irratti hundaa'ee otoo jiraachaa jiru humna keettituu fayyadamaa jiru demokrasii sii kenna jedhanii abjochuun anaaf abjuudha. Kanaaf akka inni itti araaramu isinis waan hojjettan hojjedhaa nutis waan hojjennu ni hojjenna nagaa waliif haa laannu yoo karaan keessan siin baase deemaa waliin jechuu danda'uutu araara natti fakkaata.
waan kana walitti fiduu otoo hin taane walirra dhaabbachuu dhiisanii qabsoo bilisummaa Oromoo danquu dhiisanii humna isaa laaffisuu dhiisanii karaan isaan jedhan sun ni deemsisa yoo ta'e biyyattii sana dimokiraatessuudhaaf yoo hojjetan inni immoo bilisummaa Oromoo biyya mataa ishee dandeesse tokko ijaareetan argisiisa inni jedhus immoo karaa isaa yoo deeme kun araara natti fakkaata. Kanarraa fi kana gidduutti yaadi sadaffaan dhufee isaaniin araarsuu waan jiru natti fakkaatu. Obbo Amansiis Qanaatee miseensa koree adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Osloof itti gaafatamaa damee hawaasummaa. Gaaffiif deebii obbo Amansiisiif Oromoota biroo waliin goone guutummaasaa torbee qabannee dhiyaanna. Soda mana bahan sabab biyyaa tokko kennan jabaan baqanii wareegaman mirganuun jabaan baqanii affeelaman mirganuun gotaan soda mana bahan sabab biyyaa tokko kennan jabaan baqanii wareegaman mirganuun jabaan baqanii affeelaman mirganuun hayyuun duranii qabsoo gubee mirgi isaanii nutti dhufee qabsoonni darbaa itti gubee dhala waliin dhufee dhiiree gotoleedhaan arganne nullee qabannaa kunuunfannee galmaan gayachuu nutu qabaa ijoollee Oromoo lammannee nullee qabachuun nuti qamaa kaayyoo gotan lubbuu kennanii dhiiree biyyaa fi dabanii duubaa fi gazaanii elmanii gotaan qabsoodhaaf nu cabanii mirgaaf lubbuu isaanii dabanii nulleen qabannaa kaayyoo jaraa kukkuu Abdisa bamaraa. Woni bontu fobola kapi derran salah atile iti boni korme sigalcha ora bojela kautu yune namanya tu sanyo agade kajiru dala nama takamarare ati maftu kademta tate akare Kesumam bulte bati manorman tetu Ufiku kadam bulte wana mambetu Kesuma kadam bulte arkama betu soda mana bahan sabab biyyaa tokko kennan jabaan baqanii wareegaman mirganuun jabaan baqanii affeelaman mirganuun gotaan soda mana bahan sabab biyyaa tokko kennan jabaan baqanii wareegaman mirganuun jabaan baqanii affeelaman mirganuun hayyuun duranii qabsoof gubee mirgi isaanii nutti dhufee qabsoonni darbaa itti dhufee dhala waliin dhufee
dabanii duubaaf dhiigasaanii elmanii. Koostaan qabsoodhaaf nu cabanii mirgaaf lubbuusaanii dabanii. Hundeen qabannaa kaayyoo jaraa kukkuu Abdisa bamaraa. Adurree woonni boontuu fobolaa qabdi keerraan saadhaa. Atillee itti boonii qonneensi galchaa waraaboo jelaa. Waraaboo siima nyaatu ilkaan qarataa. Ammumaa humna qabdu simaan naadataa. Humni beekuu malootoo morsi waakkataa. Waraaboo duuka deemaa mafseenaa dabdaa. Leenca keerraan sagaaluu obbolaa qabdaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.